Daawwattoota keenya faarfattuu Kibee wajjin gaaffiif deebii gochaa kan turre kan torbee lammaffaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Amma dhumaatti nu wajjin turtii godhaa. Mee Kibeen gara gaaffii kan jireenya dhuunfaa kee wajjin wal qabate waldaan ati keessatti guddatte fi qabaa isaan sii godhan akkam ture? Gara jalqabaa irratti kaasne namni tokko amma of baraa dhufu ammuma sanaa namaa wajjin wal baraa deema ammuma sanaa waldaa keessatti iddoo argachaa dhufaa sanaan suutaan gara waamicha ofii baruutti deebi'a namni. Waldaan ati keessatti guddatte akkam ture? Waldaan kun kaasetti tokkoffaa an hojjedhe irraa jira. Waldaa Makaana Yesuus Haroo Gombii jedhama. Baadiyyaa keessa inni siin jedhe sana achitti kanani afaan saaqadhe tajaajiluudhaaf daa'imman keessaa jalqabee jechuudha. Haa ta'uutii ani gara waamicha kanaatti kanan dhufe baay'ee of beekee miti, baay'ee ijoolleen ture. Kan irratti beeku iyyuu waldaa kooti malee an baay'ee hin beeku. Akka ayyaana narra jiru Waaqayyo hojii isaaf akka na barbaadu anarraa waldaa kootu beeka. Maaliif jennaan isaan gidduutti Waaqayyo baay'ee natti dubbata. Mucaan kun jedhee waan dubbatuuf isaaniif yeroo jalqabaan tureen waldaa kootiif jechuudha. Namni na duraa akkasitti faarfatee maal jedhan jiru waan ta'eef gammachuutu itti dhaga'ama. Na gara faarfannaatti innaan dhufu kan na gorsan akkamitti akkan faarfadhu, keessumaallee faarfannaan kam akka dura faarfatamu kan booda akka faarfatamu kan natti himaa na gorsaa dhufanii. Tokko hangafi koo jira, Wangeelaawi Efreem jedhama. Efreem Ittaanaati. Inni haadhoo koodha, hangafa kooti. Isatti dabalamee waldaa Haroo Gombii keessaati namni baay'ee na gorsuudhaaf na bukkee dhaabbatee akkamitti akkan dubbadhu kan na gorsu Ligaabaa Guddaa jedhama. Yeroo sana inni wantoota baay'ee ga'ee baay'ee qaba waldaa keessaa. Akka jaarsa waldaattis nu hojjetaa, akka raajii tokkottis, akka wangeelaawii tokkottis waan hundumaatti iyyuu ija ture waldicha keessatti. Anaa fi jarri kun lammanni ija kooti. Na tajaajilaa fi waamichi na qaqqabullee xiqqoodha waan ta'eef ani biyya isaas deemsa isaas haalli isaas anaaf humna koo gararraadha hin beekus waan ta'eef yeroo tokko obboleessa kootu na geessa, yeroo tokko immoo Ligaabaa Guddaa isaasiin jedhe kanatu na geessa. Lafa tajaajila na waamanitti iyyuu na geessuu na fudhanii galu. Wantoota narraa jireenya koof ta'anii na ijaaranii dhugaasti dubbachuuf gorsa yeroo sana na gorsanidha. Waldaan koo akka kanatti simannaa gaarii naa godhu turan yeroon isaan gidduu jiru. Namoonni baay'een egaa waldaa keessatti gaafa dibamanii akkaataan guddina isaanii baay'ee rakkisaa ture. Dibaman gaafa hin jiru carraa waamichaa qabaachuu isaanii gaafa baran gara tajaajilaatti dhufuudhaaf gaafa of baran waldaan akkas na gootee yeroo baay'ee akka isaan itti guddatanii akka barbaadanitti tajaajiluu yookaan immoo waamicha qaban sanaan saba tajaajiluu irratti danqaraa baay'ata. Inni kun si mudanne? In jiraata iddoo tokkotti si qabuuf yaaliin hin jiraata. Garuu kan hin jechuu barbaadu isaan gaariidha jedhanii godhu. Yeroo tokko waldaamti koo waan amma isaaniif jalqaba kooti jedhu kuni tajaajila iddoo biraatti affeerameen
deema. Akkan deemus beekuu xalaatu dhufa gaadura eegtaa. Xalaan dhufaa xalaa sana jaarsoliin dubbisaniitu anaaf immoo namumayyuu naa qopheessu maaliif kophaa deemuun ulfaata. Miillaan deemtaa waan ta'eef kophaa kokkam godheen deemame. Biyyicha lafa isaan waaman sun hin beeku waan ta'eefan. Innaa xalaa koo fuudhanii waamicha wayii waamamtee jirtaa sagantaa akkasii jedhanii erga natti himanii booddee indeemtus naan hin jenne garuu indeemtu yoo jedhanis dursanii natti himuu qabu turan. Hindeemta yoo jedhanis dursanii natti himuu qabu turanii akka fakkeenyaatti erga sagantaan sun ga'ee bakka waamicha akka na qaqqabee jiru natti himanii fuuluma gaariin natti himan waan ta'eef ani qophaa'ee ragaa deemuudhaafi akka carraa ta'ee jarri na waaman sun nama wayii ergatanii jiru akka dhufanii na fuudhaniif. Innaa obboleessa koo fi keessummaa jarri ergatanii wajjin hin deemne sagantichaa. Egaa osoon achi jiru tajaajila sanarra osoon jiru sagalee raajiitiin yeroo deebitu wanti si qophaa'ee jiru tokko jira jedheetu natti himama. Maree jarri godhanaan hin beekne kan hin naaneef akkan hin miidhamneef dursee sagalee dhaga'eera. Gaafanii tajaajila xumuree gara biyya waldaa kootiitti deebi'u si adabna malee jedhan. Maal godheeti gaafan jedhu tajaajila kana nuti siif hin eeyyamne jedhani. Egaa isaanii sammuma isaanii galeetti haasa'uu isaaniiti malee amma jedhamee amma namaan si adabna hin jedhamu maaliif dogoggorteettaa kana gochuun qabdu jedhanii illee natti himuu turan. Anaaf cimaa ture maaliif haasaa isaan dubbatan sun natti ulfaataadha. Si adabna adabbii immoo baay'ee nan jibbaan hin jaalladhu. Bakka nan boo'ee ittiin deebi'u jedhee nan kadhadhee nan adabnees kanas immoo ani itti qabamee itti gaddeen nafne maaliif akkas na godhanis hin jenne egaa baay'ee isaa gaarummaa mattiin fudhadha anaaf jedhanii ta'ee waan yaaduuf anatti miidhama ta'e natti hin argamne egaa siin jechuun barbaada. Akkas gochuun isaanii suni anumaaf jecha wayimmoo namuma sanaaf sedhuuf malee qabaa namichaa tolchuufi malee miidhamaaf miti jettaati. Edeen yaan fudhadhaa kanaaf mi amma akkaataa waldaan innaa sanatti si guddisanii qabaa waldaa waggaa sanaa fi yeroo ammaa kun wal fakkaata. Yaadamu ka maaliif yoo jette yeroo sanaa mulu wangeel taanaan natti mulu wangeelumadha. Makaan Yesuus taanaan makaan Yesuus maal jechuun barbaada atam mana abbaa kee keessa jirtutti manuma abbaa kee isa foonii innaa jirtu manni kee manuma abbaa keetii sanadha. Eessa dhattee mana abbaa kooti mana keenyattee matti galta. Bakkee hin ooltaa mana keenyatti hin galattee moo galta galgalammoo. Eessa dhaquun hin danda'ama. Bultiif garuu manuma keetu bareedaadha. Maal siin jechuu barbaadeenii waldaan kamiyyuu doktariin isaaniitu garaa malee tokkuma Kiristoos tokkuma achi Kiristoos gara biraa jiraa fi miti. Haa ta'uuti mulu wangeel keessa taa'ee makaan Yesuusiin deemee nan tajaajila. Masarata Kiristoos waldoota kan biraa deemee nan tajaajila. Garuu waldaan kun itti qabamee jiraadhu kan na beekanii kan na qoratanii miseensummaan koo makaan Yesuusiidha ergan jedhee achuman jiraadha. Achuma taa'een nan ba'a deebi'ee waldaa kootti nan gala. Ammumallee sammuun koo akkasitti waan na amanuuf waldaa ani keessatti miseensa ta'ee jiraadhu makaan Yesuusidha. Waldoota hundumaa garuu waamicha kan na qaqqabe deemee nan tajaajila. Akka yeroo sanaatti amma hin ulfaata jedheen yaada. Qabaan waldaan amma namaaf gootuu fi yennaa sana namaaf godhan xiqqoo ishee garaagarummaa qaba jennee madabarra. Qabaan waldaan sii gootuu akkuma itti fudhatteedha. Waldaanii
kana naa gochuu qabdii jettee yaadda yoo ta'e wanticha gaafa dhabdu hin deemta dhiiste. Lakki anaaf waldaan kun mana kootii kan kooti etta taanaan immoo bakka sitti tolees sittiin tollees asiin jiraata bakka biraa deemtee deebi'uu dandeessa. Kanaaf iyyuu ani waldaan akkas naa gochuu qabdi sababa naan gooneef immoo sayedhamutti ittiin hamaan waan akka gootti dubbadhu jechuudha. Waldaa sana keessa teessee akka fakkeenyaatti yookiin immoo akka mul'ata keessa nasii guddisaa keessa kee jiru guddifachuudhaaf namoonni ati akka fakkeenyaatti keessu. Nan qaba faarfattootaan ilaalaa guddadhe waldaa koo keessa osoo hin taane yeroon siin jedhu ani waldaan keessatti guddadhe keessa jaraaf yeroo jalqabaa anadha siin jedheera. Garuu akka sabakaa jedhu warri maqaan Yesuusii sabakaa jedhanii haasa'u mandii irratti kanan ilaalu ani baadiyyaa isaan jiraadha. Dammituuf jireenyaa beekta ta'a. Yoo qaamaan illee hin beekne faarfannaa isaanii numa beekta jedheen amana. Yeroo jalqabaaf biyya koo keessatti kanan sagalee isaaniis dhaga'e bifaanis kanan argee dammituuf jireenyaadha. Kanaaf hin deemu isaan baadiyyaa keessa hin deemu hin dhufu gara baadiyyaa waldaa keenyas hin dhufu konfiraansiin qophaa'aa hin dhufu. Yeroo dhufanii jara kana arguu hin dandeenyu. Maaliif uummatii hedduutu yaa'a. Immoo xiqqoodha iyyuu immoo fageenya irratti ni ilaala. Na yaadadha yeroo tokko Togri iddoo jedhamu dhufanii ani immoo nama Aragaash mucaa jedhamtu guddoodha isheetu na fudhatee deeme sagantaa sana hirmaachuudhaaf. Sima tokkoon ilaala ol na fuudhi maaloo jedheen kadhadhe ol na fuutee argeera bakka lafa na kaa'een jedhe akkatti akkan arguu ol na fuutee argee mayyuu harka qabee nagaan gaafadha jedhee si yaadamu akkan itti jaalladhu sitti muun danda'u asii achiin naan arge sana sagaleen isaanis dhuguma ergaan isaanis adda ture isaan baay'ee namni ani jaalladhuu fi of duratti ilaaluu dammituuf jireenyaadha. Inna gara dibata kanaatti gara faarfannaa kanaatti ennaan dhufe yeroo jalqabaaf egaa sagaleen koo akka amma tole jedhee naa faarfatu kana miti tokkuma dubbadhee hin duuda yoon faarfachuuf jedhee hin duuda. Baay'ee hin duuda dafee na jalaa duuda. Gaaf tokko sagantaa mandaraa irratti waldaa makootu naa baasa gaachitti situ faarfatadhani sagantaa irratti sinaa kennani. Faarfachuuf gaafan boo akka garaa kootti faarfachuu hin dandeenye sagaleen koo na jalaa duudee nan aare. Aareeni waaqayyotti hin dubbadha. Kan dibdee dammituu dibdee malee ankoo waan fakkaatu miti hin jedheeni. Kana woddees hin faarfadhu ani. Maal ta'a akka dammituutti yoo sagalee koo naa bareechite jedheni aaree. Halkan abjuutti namichi dheeraan tokko dhufe dammituu irraas yaadaan qaba sirraas yaadaan qaba akka dammituutti naan hin jedhin narrattis hin gungumin naan jedha abjuu kootti. Egaa achi booddee gungummii sana nan dhiisee sirriitti kanan ilaalaa guddadhee waaqayyo sana eebbisu biyya koo keessatti fakkeenya gaarii kan naaf ta'ani dammituuf jireenyaadha siin jechuu barbaade. Dammituuf jireenyaa lafa isaatti itti waaqayyo sana eebbisu. Haadaan ittiin waldaa kiristaanaa keessa dhaabbannee akkaataa faarfannaa ibsannu kunuu fi aadaa warri biyya lafaa itti fayyadamanii sirba isaanii ibsatan yeroo faarfannaa wajjin wal tuqu jira. Inni kun sababa Oromoon aadaa tokko qabaateef faarfannaattis sirbattis fayyadamneen dabarra moo maal jennee dabarru akkaataa sochii ittiin faarfannaan ibsamu kana immoo akkaataa amma viidiyoo wajjin naa ilaaltu viidiyoo irraa gaafa ilaaltu sochiin isaa sirba fakkaataadha. Kun sirbarraa addan ba'uudha.
isaan kan akkamitti ibsinu aadaa makeenyatti tokko taanaan immoo gaafa hin jedhu uummanni Oromoo warri sirbanis warri amantaa keessa jiranis akkaataa sana si galamiti yaadichi isaan sunti tokko waan ta'eef hidhamu maarraa kan ka'e immoo aadaan nuyi waldaa keenya faarfannaa itti ibsannu hin jiru sana fudhachuu keenya irra seedu kana mee kan akkamitti ibsita? Egaa akkasii sochootu sirbuma jedhama inni sochiin kamiyyuu sirba alatti maqaa addaan qabuun sirbuma jedhama Daawitis sirbee nan sirbe Waaqayyoo koof jedha garuu kan hin jechuu barbaadutu amma isaas keessatti wanti ilaalamu jira tokko sochiin nuti kamiyyuu sirba yoo ta'e aadaanan fudhadhu jira aadaanan fudhadhee gara waldaa kiristaanaa gara amantii gara waaqeffannaa kanan hin dhufnes jira aadaa kooti jedhee hundumaa fudhadhee gara kana dhufuun narra hin jiru aadaa koo beekuutu narra jira in sirbe waan jedhamuufis immoo fakkeenyaaf amma warri sirbitoonni waan sirbaniif beeku yeroon siin jedhu waan kamitti sodaan qaban maallaan jedhaa baluun akkas kanaan godhadhu kana uffachuun narra hin jiru waan jedhamu iddootti hin kennan isaan yoo barbaadan uffatanii sirbuu danda'u barbaadan gar tokkoon qullaa gar tokkoon uffatanii sirbuu danda'u waan isaan sirbanis immoo waan walii isaaniiti bakka yaada nama tokko argachuu waan barbaadaniifu akka itti yaada yoo ishee dubaraa sirbate akka itti yaada namicha sanaa argachuu barbaaddetti sirba ishee dhiyeeffatti innis waa'ee ishee ibsachuu barbaade akka sanattiin sirba kun kan nama gidduuttidha kanaaf immoo tajaajiltootas ta'ee gara amantootaatti sennaan deebi'u akkamittiin aarsaa keenya dhiyeessinu akkamittiin immoo Waaqayyoo kana waaqessinu akkamittiin immoo nama kanaaf fakkeenya taanu isa jedhamutti yoo deebine wantoota jarri warri sirban godhan kana hunda gochuun nurra hin jiru sochii fudhachuu dandeenya sochiidhaanii shubbisa fudhannee faarfachuu dandeenya garuu akkaataa isaaniitti sirba isaanii ibsatan sanaan faarfannaa keenya isattiin Waaqayyoo isa qulqulluu kana waaqessinu akka sanatti gochuun qabnu inna darbee immoo shaakaluma ta'uyyuu qabu sochiin himtiyyuu sochii miti ittiin faarfannuyyuu shaakala ta'uun qabu yeroon siin jedhu hafuuraan ta'uu qaba hafuuraa wanti ta'uu kami simmiidhu namni wanta hafuuraan ta'etti hin miidhamu namni yeroo hundumaa maalitti miidhama yoo jette wanta shaakalamee dhufe tokkotti miidhama anama fakkeenyaaf dhaabadhee utuun faarfadhu baay'ee hafuuraan guutamee yullafa kanarra daa'ime bakka wayyaa adii uffadheen jira ta'ee hafuuraan guutamee lafa kanarratti yoo kufee hafuuraan ittiin yeroo sana ta'e sanatu wanticha ibsa garuu shaakalee wantan dhufe akka warri sun sirbanitti akka jarri sun jedhanitti jedhee dhufe wantan godhu immiidha saba kana mee kana wajjin kan wal qabatu aadaa fi amantiin kun walitti bu'iinsa qaba moo hin qabu jettee ibsita iddootti qabaatu hin qaba maaliifi sitti meemee hunduma isaa finnee waldaa yoo dhufne walitti bu'iinsa qaba isa miidhama qabu kanaaf hunduma isaa finnee gara waldaa dhufuu hin qabnu isa dhiisuun nurra jiru hin dhiisna isa fudhachuun nurra jiru fudhanneetu itti fufna malee aadaa dhannee hunduma isaa naa fudhannee dhufne immoo walitti bu'iinsa salphaa qabaare. Faarfattoonni immoo yeroo baay'ee faarfattoonni baay'een
waamicha gaafa argatanii waldoota isaan keessa jiran keessaatii gara waldaa biraatti gaafa waamaman waldaa akkasii yoo ta'e hin deemu. Waldaa kana ta'e hin deemu. Kan isaan jedhan maalirraa kan ka'e ati hoo jettee beektaan? Ta'ukaa anillee jedheen beeku waldaa akkasii hin deemu jedheen beeku yaada dhugaa jechuu koo garuu hin jiraata akkamitti yoo jette wantoota lama gidduutti jedhama jechi kun wantooti lama ani siin jechuu barbaadu kuni haalatu si jechisiisa. Haalli akka takka kana si jechisiistu waan baay'eetu jira. Akkati kana hin jenne kan si godhu immoo inni immoo waan tokkodha. Kana akkati hin jenne kan si godhu haalota gararraa kan ta'e waamicha keeti. Waamicha kee hin beekta taanaan eenyu akka si waame maaliif akka waamamte eessatti akka waamamte beekta taanaan haalota sana gararraatti tajaajila laachuu dandeessa. Garuu maaf akka waamamte eenyu akka si waame eessatti akka waamamte immoo hin beektu taanaan haalonni sun jechoota tamma jette kana si jechisiisu. Inna maal siin jechuun barbaada? Biyya biyyatti garaagara waan hundumti isaa haalli qilleensi garaagara. Namoonni yeroo dubbatan immoo baay'inaan innaa dubbatanu korojoon qabatinaa jedha. Waa akka hin barbaannetti haasa'uu barbaadu. Garuu isa kanarratti koo kanan dubbachuu barbaadu Ximotewos isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 18 innaa dubbifattu hojjetaadhaaf gatiin dadhabbii isaatii kennamuufiin hin ta'aafi jedha. Na maal siin jechuu barbaadeeni waamicha kennaa beektu baay'ee namarratti of gattee jiraatta miti. Achi yoon naqe akkas ta'a, iddoo akkasii yoon naqe akkas ta'a jetteetu tilmaamta osoo hin taane waamicha waan ta'eef amma handaara lafaatti deemaatii wangeela lallabaa jedha malee keessa deemaatii iddoo akkasii dhaqaatii hin jedhu. Kanaaf waamicha kee beeknaan rakkoo jiru dandeesseetu deemtee lallabda. Garuu xiqqoo ishee waamichi kee beekumsaa si rakkisa taanaani iddoon tokko akkas jedhu amma rakkoon waldaa kiristaanaa biras tajaajila biras jira. Waldaan kiristaanaa tajaajila gaafa si waamtu iddoo akkasitti jedhaniitu magaalaa wayii yookiin naannoo tokko maqaadhaanis itti himu. Isheettee dhaqxa. Achi yeroo geessu asirraa xiqqoo walakkaa sa'aatii wayii deemna siin jedhu. Iddoo jedhame sana malee jechuudha. Iddoo sitti himanirraa iddoo gara biraa walakkaa sa'aatii deemna siin jedhu. Tokko soban miti. Lammaffaa kan isaan soban walakkaa sa'aatii kan isaan jedhan yoo xinnaatee sa'aatii 3dha. Xinnoo yoo tilmaamne maaliif na mudatee waan an beekuuf siin jedha. Kuni dogoggora waldaa kiristaanaatiin jedha. Maaliif yoo jette isaanis waan himatan qabu siifan deebisa. Ani immoo akka kootti dhugaa jiruun itti himanama kamitti. Lafti keenya iddoo akkasii magaalaarraa miilaan sa'aatii 5 deemsisaa ayyaana kee kana immoo sabni kamiyyuu fayyadamuuf dheebuu waan qabuuf akka nu tajaajiltu barbaanneerra jedhanii yoo dhiyeessani lakkii an waamicha lafa amma kana na deemsisu qabu'an yoo jedhe dhumaadha.
yoo waamichi koo immoo na adeemsisa amma kana jedhe immoo gatii kana kaffalee nan deema yoo jedhes gaariidha. Soba nama shaakalchiisu waldaan tokko tokko ofii sobuu ati soba shaakalta maaliif in soba nama isaan iddoo akkasii jedhanii si waaman walakkaa sa'aatii jedhanii sa'aatii 2 sa'aatii 3 si deemsisu. Kanaaf isa kana gaa waamicha kooti yoo jettee jiniinnattee maa itti fuftee goota. Kana malees in jiraataa tajaajilaan akkuma nyaata nyaannetti akka waa uffatu iyyuu san barbaacha. Waama tokko iyyuu bakka deemee wangeela lallabuudha jedhanii iyyaadu. Kanuma walqabatee iyyuu faarfatan akka tajaajilaa tokko to'achuun tajaajiltoota warra kaanitti akka hin ilaalamne. Eeyyee. Haalonni godhan jiru. Baay'eetti. Suni maalirraa kan ka'e? Ilaalchaadha amma kuni sadarkaa laatu amma sadarkaa kennu tajaajilatti wangeelaawii raajii faarfataa jedhanii የመጨረሻ immoo kan isaan kaan immoo muuziqanyaa tokko jedhanii yaadu sammuu isaanii. Garuu paartiin kun hundumtuu wal keessa jira. Maaliif anamma wangeelli yeroo lallabamu faarfannaan hojjedha siin jedheera. Faarfannaan koo kanaaf wangeela keessa jira. Kan isa tokkos wangeeluma keessa jira. Muuziqaanii mi'a faarfannaatii waluma qabatee jira. Raajiin sagalee waaqayyootii hundumti isaa achuma keessa jira. Jara kanatti eenyutu sadarkaa kennaa jedheennaani sadarkaatti kennu. Kanaaf wantooti akkas akkasii ilaalchi akkas akkasii kuni yeroo tokko tokko obboloota baay'ee abdii kutachiisa. Inni qaanne akkasnaan jedhanii yeroo sanayyuu akkasna godhanii achi dhaqee akkasiin ta'e jedhu. Haallichi si jechisiisa. Garuu kan nun jechisiisne yoo jiraate waamicha keeti. Waamamtee taanaan arra asitti miidhamte asitti kan miidhamte kana kan kaasaasii kaffalu harka namaa osoo hin taane harka waaqayyooti. Isa si waame jechuu barbaadeetani. Egaa waamicha kif gatii kaffaltee gatiidhaan tajaajiluutu barbaachisaadha jechaa jirta. Namoota waldaa akkasiin deemnu waldaa akkasiin deemnudhaniif keessumaa faarfattoota wajjin wal qabate waldaa akkasii yoo ta'e malee naqu waldaa koo akkasii yoo ta'e waldaan koo akkasii waldaa akkasii warreen kanaaf erga natti qabdu malee. Egaa nama akkanatti waldaa akkasiin dhaquu sana malee jedhu yoo jiraateef kanan itti dubbachuu barbaadu waamicha isaa beeka taanaan gatii kaffaluun isarra jiru kaffalee waldaa kamiin yoo adda osoo hin qoodin deemee tajaajiluutu isarra jira. Achi ga'ee dogoggora jarri qabanuu itti muutuu filatama jedhee yaadaan akka kootti. In dhaqu amma hin jedhu dhaqee rakkoon keessan dogoggorri keessan kanaadha. Wangeelaa wajjin wal bira qabdee itti muutuu sirra jira. Kun baablikaali miti gocha kana gochuun qabdanii bira ga'ee itti muutu narra jira. Maaliif ani waamicha kooti hojjechuutu narra jira. Hojjechuun ni jedhamu tajaajiluun ni jedhamu kun immoo isa wal qixxaatee bareedee taa'ee tajaajila osoo hin taane tajaajilli sirimti isaayyuu waan bu'aa bahe waan wal cacaale waan wal hin qixxaateen tokko hojjechuudha. Lafa hin hojjetameen tokko maasii hin hojjetameen tokko malee isa hojjetamee maasii sirrii tokko ammaa tajaajilan jedhamu dhatte. Waanuma bu'aa bahii wal cacaalaa kana dhattee toora qabsiisuun itti himuun barsiisuun ani oo miidhame inni na booddee dhufu akka hin miidhamne jara kanatti himuun anaaf tajaajila akka kootirraa eegama. Malee achi ba'ee isaan akkasii naquan achi inni jedhamu gaariidha jedhee itti fufaan jedhan obboloota kootiin. Dogoggora jarri qaban iftoominaan itti muutu isaan irra jira. Gaafa akkas jedhanii wal qoodiinsan fakkaatu waan qoodaa jiranii fakkaatu waldaa akkasiin deemu gaafa dhamu rakkinni jiru akkas hidhamee himamuu dhiifanii jiru malee sababni hin deemneef kana jedhanii lafa kaa'uu yoo dadhabaniyyuu waan waldaa sana qoodanii fakkaatu wayim adda baasanii dhaquun nam barbaachisu
yaadichi sana fakkaataa dhaqu gaafa jedhu. Kanuma ta'a silas amma biyyiis garaagaraa haalli hundumtuu iyyuu wal cacaalaa wal qixxeen ta'u achin naqu gaafa jedhamu yoo lafa caaluun dhaqaadha see faallaansaa jechuudha. Kanaafuu inni sun caalamee jira jechuudha. Maaliin haa caalamu maaliini? Kanaaf iyyuu lafa caalu sanatti dhaqanii dubbachuurra immoo lafa caalamee jiru sana barsiisanii akka inni caalu gochuun hin danda'amaan jedhaani nan. Hin danda'amaadha kun sirraa'uu danda'aadha. Egaa mi'a ta'u faarfataan eessaa ka'e yoo jedhamee fi waldaa keessaa ka'a. Waldaa keessatti guddata, waldaa keessatti qabameetu, waldaa keessatti bilcheeffameetu kan inni gara tajaajilaatti darbu. Egaa rakkoolee amma waldoota kiristaanaa gidduutti mul'ataniif gaheen faarfattoonni qabanii maali? Egaa akka kootti kana yaadu rakkoon amma jiru waldaan kamiyyuu dooktarii mataa isaatii qaba, bulchiinsa mataa isaatii qaba. Kun dogoggora miti. Mee mudannoo tajaajila ati qabdu maal faarfattuu kibbee namoonni akka isaan baay'ee jaallatan akka isaan baay'ee kabajan kana ni beekta. Tajaajila kee keessatti maaltu akka si mudate maaltu akka si qunname nu hin beeknu akkamitti akka tajaajilta? Tajaajilaaf baane sanyii isaan amma akkas nama godhu jarri jedhees timee kanatu nu mudate. Kamashii biyya jedhamu beektama maqaa isaan dhageessa achitti waamicha nuuf godhanii gimbii irraa xiqqoo ishee gabaa dabalaa waan jedhamu tokko jirti. Gimbii madraadha karaa marradhaa gimbiitii kaatanii amma gabaa dabalaatti dhuftu achiiti kaanee garuu kamashii deemuudhaaf horii isiniif hinnaa nuun jedhan. Horii jechuun kuni wantoota akka fardaati kan isaan horii jedhanii waamanii. Achitti farda isiniif hinnaa fardaan deemamaa jedhanii nutti himanii. Innaa kanaafuu sa'aatii 7 keessa gimbiitii kaanee gabaan dabalaa sun walakkaa sa'aatii iyyuu waan deemamu natti fakkaatu Ayisuuzuu irra keessa teenyee dhanne. Achi yeroo geenyu mana namaa jala teenyee jarri hin dhufne sin eegna nuun jedhan hin dhufne. Inuma eegna bakkaan teenyaa sa'aatiin sokkeetu madhiiwwan dhiyee bakkaan dhiyee sa'aatiin 11 ta'e 11 keessaa namni tokko dhufee horiitu nu jalaa badee kanaaf turree nuun jedhe. Inni akkam goona reennaan amma barbaadu dhaqanii jiru amma isaan dhufanitti sin beeksisuuf jedheen dhufee hin turre. Sa'aatii 12 ta'ee 12 booddee sa'aatii 12 wayennaa ta'u bakka homaa horiin sun hin jirtu hin deemna malee jedhan. Hin deemna ammam immoo deemsisa. Baay'ee miti jechuun sa'aatii 4 jedhan. Ishi bakka sa'aatii 4 amma sa'aatii 12 wayii ta'edha akkam goona reennaa amma qabbana keessa deemna biyyichi hin guba waan ta'eef jedhani. Innaa kan nuyi ittiin deemuuf qophoofnee jirru horiidha waan ta'eef wantumti ittiin lafa deeman illee immoo lafa deemta yoo siin jedhani waan deemsaaf sii ta'u waan akka sharaa waan ta'e kaattee deemta. Ani gaa qophii kanaas hin qabu. Aduun dheeraa kaffaaleen naqee suuqiitii baatirii bitee zaruun immoo karameellaa nuuf bitee bakkaan baay'ee xiqqoodha. Waan ta'e nu bitanii koshooroo fa'aa wanta kana qabannee deemna jedhanii. Kana gaafa jennu uummati naannoo sana jiran nagaa miti moo isin jedhaniin maaliif jennaan mucaa xinnoo kana qabattanii baraatti deemtu barahaadha bineensa hamaa jira halkan kana akkamittiin deemtu asuma nu bira boqodhaatii halkan deemaa nuun jedhani. Sagantaa keenya malee mana namaa gorree bullee halkan kaane caammaan kaadhuu caammaa akkanaa osoo hin taane waan lafa deemnuufu suuqitti goranii koongoo na bitanii addeen ka'ee kana haaraadha. Hin deemna hin dhumuun laftichi hin deemna
sa'aatii 12 baane bakka karaa walakkaa gaafa geenyu koongoo isaan bitanii naa kennan suni miila koo na kutee siigalee miila koo gaafa ture kan inni itti dhaga'amutti ka'umsaa jara sodaadhee manni hafaa nan booddoo iddootti immoo dhugaan sitti dubbadha hin sobu. Yeroo isaan oliiginaa isaan xiqqoo nan bu'aa yeroo isaan jabaadhu nan jedhan immoo nan haxaadha fuula koo. Ituma jedhu hin dhiigee laastikii sana keessa guutee dhiigi koo bakka sagalee dhageessisutti ka'e kan nama bishaanitti godheetti. Inna kaffaaleen argee biyyeessuus mucaan duuteetti jedheeni. Zeroon immoo yoo jedhe ittuu nan bu'aan kanaafiyyuu waamicha isheeti maannire anatu fuudhee ka'ee waamicha too fuudhee ka'ee jedha beekaa akkasi taata. Kaza kaffaaleen baay'ee gaddanii kaalsii isaanii fuudhanii kennanii kaalsiitti godhatee utuun bo'uun dhaqee achi ga'e akkuma ijoollee ittiin bu'aa deema. Dhugaa sitti dubbachuuf sa'aatii 8tti achi geenye 12 isa kaane jechuudha. Innaa achi geenyu immoo meeshaa jira miti maaltu jira miti bakka akkasumatti lafa duwwaa irratti faarfadhee fageenya lafichaa miti kan mudannoo natti ta'e koongoo miila koo kuttee sanaa fi kaalsii kaffaaleen naa kenne suni bakka akkuma irratti yaadadha jechuun barbaada. Baay'ee namatti tola. Dhaggeeffattoota keenya turtiin faarfattuu Kibinesh wajjin goone amma ammaatti kana fakkaata. Seenaa jireenya isaanii fi haala tajaajila isaanii irraa barumsa guddaa argattu jennee abdanna. Torbeet keessummaa tokko qabadheen isiniif dhiyaadha. Ammasitti nagaan nu tura.